Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkicha Ameen. Ibsa waqtaa waldaa Sillaasee irraa kenname. Hunduma kan uume Waaqa tokko tahan Sillaaseetti Gooftaa keenya Fayyisaa Iyesuus Kiristoos addunyaa kan uumetti amantaa tokko Ortodoksii Tawaahidootti cuuphaa tokkotti ni amanna. Hundee amantaa mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa yaa'ii guutuu qulqulluu Siinodoosiin eebila 25 bara 2010 ta'een dhaabbileen barnoota olaanoo keessatti barattoonni afaan Oromoo dubbatan kutaalee lallaba dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti argaman jalatti gurmaa'uudhaan tajaajila fi barumsa hafuuraa afaan isaaniitiin akka argatan murtaa'eetii jira. Bu'uuruma murtee kanaatiin tajaajilli yaa'iiwwan mooraa hunda bifa qindaa'aa ta'een akka kennamuu fi waldaan hafuuraa tokko akka hundaa'u mariin taasifameen qajeelfama eebbifamoo abbaa kan keenyaa Abuna Sawiroosiin maqaan waldaa hafuuraa barattoota Oromoo jedhuun hundeeffamee tajaajila kennaa tureetii jira. Adeemsa tajaajila hafuuraa akka mijatuu fi qaqqabiinsi tajaajila kanaas maqaan waldichaa waldaa hafuuraa barattoota Oromoo jedhuun kan waamamaa ture gaafa guyyaa 28 ji'a 9 bara 2015 irraa kaasee gara waldaa Sillaaseetti jijjiiramee karaa seera mana kiristaanaa eegeen qajeelfama mana kiristaanaa fi abbootii kabajuu fi hordofuudhaan dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitii fi kolleejjii irratti tajaajilaatii jira. Maqaa amantaatiin waldaan gurmaa'an hojii gaarii hojjechuudhaaf yaa obbolootaa yoo jecha nama gorsu qabaattan dubbadha. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 15. Addunyaa kana irratti daandii amantiitiin hojiiwwan qajeeloo ta'an hedduun isaanii hojjetamanii jiru. Faallaa amantaa da'oo godhachuudhaan immoo badiiwwan hedduunis hojjetamaniiru. Namoonni tokko amantaa daandii jireenyaa osoo hin taane da'oo ammeenyaa fi badii isaanii sababa godhatanii seeraa fi sirna amantaa kabajuu fi kabachiisuu tajaajiluu fi tajaajilamuu osoo hin taane maqaa amantaatiin faayidaa fi wantoota argaman dursiisuu irraan kan ka'e kaayyoo siyaasaa fi dinagdee aangoo fi beekamtii soorummaa ammeenya isaanii ittiin dalaguuf yookaan ittiin raawwachuudhaaf amantaatti maxxananii amantaa da'oo godhatanii amantaa isaaniif osoo hin taane amantaan fayyadamuu barbaadu. Kaayyoon amantaa inni guddaan garuu bu'uura qajeelcha seeraa sirnaa fi dambii amantaa gatii bu'aa samii fi kan nama qaqqabsiisu hojii gaarii lafa irratti hojjechuudha. Amantaan mootummaa Waaqayyoo fi samii ni labsa. Siyaasni immoo mootummaa lafaa ni labsa. Amantaan bu'aa samii ni labsa. Daldalli immoo bu'aa biyya lafaa ni labsa. Ibsa kana kan baase waldaa Sillaasee ala ta'uu gama fuula feesbuukii isaatiin ibsa guutuu ni argattu. Hundumtu keessan hordofuudhaan ol biraan akka geessan affeeramtaniitii jirtu.